السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم ولتن جرتو فيا ويا بقى جراتني بقى نغان ولتن كان نغان نوشير مان نغه نغان نوبلچو جچا ايغا كان بافي ديا بافي ديا كا بافي كيب جرتن المان اورومو دا كان بي كيساتس كان بي راراتس جرتن بقى نغان ولتني بقى يرو كان نغيسني ايغا بيتي وان كيس جرتو غا hanga tokko irraa dubbachuu barbaanna. Oromiyaa keessa isa amma waraanni bilisummaa Oromoodhaa bakka irraa itti dhiyaataa jiruu fi Finfinneetti dhiyaataa jiru irraa dubbachuu barbaanna. Akka oduu nu gaheetti hanga tokko isiniif ibsina. Hanga dhumaa akka nu daawwattan warri chaanala keenyatti illee dhuftan saabskiraayib godhuun dagatinaa nu jajjabeessaadha. Hanga sanitti qeerroo wallootiifis dhaamsa qabnu dabarsuu barbaanna. Haqa ilmaan Oromoo bakka jirtu hunda ni dubbannaa irraa hanga dhumaatti akka nu daawwattan amma immoo boqonnaadha jedhuudhaan har'a immoo muuziqaa isin afeeruu barbaadeeti waan takkaa hojjedhee hin beekne hojjedhuu deemarra. Hayyeega dhiifama nu godhaadhaa dhiifama jechaatii kanatti haasuudhaan egaa kaleessa dura daseen hin daffaramtuu nuti dasee eega qabatamtee abiyyi masaraa gadhiisee deemuudha qabaa dasee irratti wareega guddaa kaffaluu qabna የፋኖ ጀግናችን የመሰራት ጀናችን ጀቻ ዳዳቻ ቱራኒ akkasuma gati beelleffi dasee dhiisii kombolchoo kan qabatte immoo isaan ofirraa deebifnee jirra jecha irraa dubbataa jiranii warra gaa yeroo ammaa kana keessatti bara saangaarraa dhale ji'u bara hayyuun hidhamee gadheen gabbahee ani hayyuu ofiin ji'u keessa jirra bara qabsahaan mulqamee immoo gantuun maqaa dhaabaatiin yookiin maqaa qabsaa'otaatiin of waamutu jira yeroo ammaa kana keessatti kanaafuu hanga dhumaa kan nu daawwatan jechuu barbaanna. Qeerroon walloo wanni godhuu qabnu tokko irraa dubbachuudha qabna. Yeroo ammaa kana fursaan dhuftee jirti. Fursaa dhufte tanatti fayyadamuu qaba ilmaan Oromoodha. Bakka hundatti ilmaan Oromoo kabaa fi dhiyaa kaabaa fi kibba kutaa kudha tokko keessa jirtan yeroo tanatti fayyadamuudha qabna. Yeroon takka yeroo lama nu darbe takka leencoo latatuun gurguree baafatee ta lammaffaa abiyyituun fuudhee amaaraatti hin galatee ta sadaffaa tana kun nu dabare jechuun barbaada. Carraantu sadaffaa nu dabarraan wanni Oromoon amma baada qabsoo idimee saara isaatti geggeessaa jiruuf hin jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo qofti bilisummaa nuuf fidee bakka jirrutti ulaa nuun dhufa jettanii wanni teessan tokko hin jiru jecha. Dhalanni Oromoodhaa biyya keessa jiru kadhata qabuus kadhannaan qabnees dandeettii isaatii fi yaada isaatiin bilisummaa akka gonfatu itti cichoomuu qaba, itti qabsaa'uudha qaba. Yeroon geesseerti yeroo geesse tanatti hundinuu fayyadamuudha qaba. Yeroo kanatti waraana deemaa jiru nyaachiftee obaasuu yoo dadhabde yoo dandeesse wajjin loluu hidhannoo qabaattu wajjin qabsaa'uu wajjin loluun amma geessee jirti jechuudha. Warroonni immoo muuziqaa bantanii sirbuu fi yaaduu kanarraa of fageessuu qaba. Oromoon amma baada bilisoomnee jira jee harka dha'uus hin barbaadu bakka kanaa dhuunfannee jira jees harka dha'uus hin barbaachisuu hin barbaannus gochaan hawaasni gammadee isin haa faarsu warri muuziqaa faarsitanii fi dhoottan irraallee of qusadha jechuu barbaadeeti. Carraan teenya siribnee gammanneeti warri shiraa immoo nu jalaan baheeti nurraa fuudhaa ture qabsoodha suni lama nu dabarteerti carraa sadaffaatuun akka nu dabarre xiqqaa guddaan keenya lafa keenyaa fi lafee teenyaaf jecha qabsaa har'a geenye irratti of mirkaneessinee tasgabbiidhaan galma ga'uudha qabna. Qeerroo walloo wanni isin barbaachisu waraanni bilisummaa Oromoo isin keessa jiru gaachan isiniif ta'u waan isiniif jecha wareega kaffalaa ture beekuu eega kana beektanii immoo waliin tumsitanii diina cabsuu diina cabsitan ammoo lafa qabattan muwattanii lafa biraarratti of dura oofuu malee loltanii ariitanii deebitanii mana keessanitti galuurraa of qusadha.
lafti Oromoodhaa eessa akka jirtuu fi nuti immoo waan maqaa adda addaatiin jarri lafa qubatee jiraataa ture hundaa'uu ni beektan jechuudha. Lafni caffaa guutuutti kan Oromoo caffaa kamisee olii jettaa, caffaa kamisee gadi, caffee qorii jettaa, karaa kaarra qoriitiin dabarree jettaa. Lafti tun hundinuu lafa Oromooti, maqaa Oromootiin jirti. Diinni arma keessa jirus qeerroo walloo bakka tanas hubatee yeroon geessa jirti. Yeroo diina cabsanii of ta'anii of qabeenya ofirratti abbaa ta'an geessee jirti. Carraan sirbaatii fi carraan gammachuu harka dhahanii dabarteerti. Carraa rasaasa dhahanii moohatanii abbaa biyyaa ta'antu gahee jira. Ilmaan Oromoo bakka jirtanii carraa kanatti akka fayyadamtan, waboo bira dhaabbattanii hojiitti akka hiittan, kabaa fi dhiya kaabaa fi kibba jirtan bakka hundarrattuu jechuu barbaadeeti. TPLF dhuftee kombolcha geessee jirti. Warri kombolcha ga'e kun nuulolee waraana mootummaa nurraa baasee boru aangoo nuuf hin kennu. Eenyummaa keenyas nuun kabaju jechuudha. Warri biyya keessa jirtan qeerroo fi qarreen humna keessaniin qabeenya keessan waraana biraan dhaabbattanii nyaachiftanii obaaftanii akka biyya keessan taatu mirgi keessan ta'u gochuudhaaf of wareega. Kun dhaamsa akka ilma Oromoo nama tokkotti isinii dhaamu jira. Gama biraatiin immoo nuti ofirra deebifne jee warri duraanuu uummata bulchaa ture amma kaleessa waan jechaa ture artifistiin jaraa tokko waan jechaa ture. TPLF nama 3-4 dasee isheenii akkamiin tana jettanii mootummaan baqatan faannoon akkamiin baqattan የደሴ ወጣቶችና የኮምቦልቻ ወጣቶች ጀቻ ቱረ ጀቹ አከ ኮምቦልቼ ቀቀበምቴ አርማስ ኢሳዋን እንጅረ ኒ ቤከን ጀቹ አከ ፊረ በከተና አሲን ቀብነ ኒ ቤከን ፊሪ ሳንካሌት ዳዳ ቱረኒ ፊ እቲ ኢያ ቱረሱን ደርቤ ጅረ ወነ ጀቻ ቱረነሞ ሸኔን ፍፍነት ከምሰት ዲ ቲቤልፍ ሞቺ ዱፋ ጅርቲ ጃኒቲ ዳዳታ ቱረን ወነ ሳንጃንሱ ኒ ዱፌ ኢሳን ቢረ ገይ ጅራ ጎቸ ሳኒ ሰንቢራስ ገይ ፊ ጅራ ወቦን አሞ Finfinnee kamisee dhuunfattee jedhanii miidiyaa hundinuu gabaasee jira. Dhuunfachuu jechuun waraana jiru san keessaa baasanii of tahanii qabatanii buluudha. Sun immoo hin mirkanoonne hanga mirkanaa'utti walumaanuu agarra jechuudha. Lolli irraas deemaa oole waraanaa fi waraana waboo jedhutti wanni deemaa oole hedduu itti jira. Ammallee gallaba kana ittuma ture. Egaa nutis kan barbaannu hawaasni keenya waboo bira dhaabbatuu qaba. Ilma Oromoo tokko diinatti dhukkusa garte bira gattaa'ii jalqabetis wajjin. Diinni diinumaa firri firumaa. Kaabinee kaleessa diina sittaatee si basaasaa turtee fi kaleessa sirratti bobbaa turte immoo akka fira jettee ofitti goodaa galchitee hin keenye wajjin harkan dhoonne bilisummaa wajjin barbaana jettee gaachana akka hin godhanne. Kalee diina sii ta'ee shanee jeesee arrabsaa ture. Shanee jechuun maqaa diinni itti si moggaase ilmaan Oromoo maqaa shaneetiin Oromoo walloo kaasan Amaarri irratti bobbaa ture. TPLF eeganii akka dhahaman gochaa ture jechuudha waan beekamaadha. Waan amma kanaati. Kalammaffaa immoo warroonni hedduun TPLF walloo keessaan eega darbee shawaruubii ba'ee garmaan ba'ee Finfinnee ba'uuf deema. Waboon eessa ga'ee jira si waboon maaliif waan godhu nu agarsiifne jechaa ture. Iji alagaa laaluu barte firan agartuu iji alagarraa harki alagarraa waa kadhatuu bare firan harka jalan qabatuu san nun godhinaadha. Waboon Finfinnee biratti akka oduun nu ga'etti kiiloo 60 qofatu hafe jechuudha. Karaa takkaan oduun taane akkanatti dhufee kiiloo 60 qofatu hafe. Sanis lolaatii jedhan malee taa'anii amma nu hafe jechaa isinitti himutti hin jiru. Walloo fi Finfinnee kiiloo 60 fi Finfinnee isarra fagaatu isinuu madaaluu dandeessan diete. Walloo fi Finfinnee jedhu kiiloo 100 meeqatu jira. Isaan ammoo kiiloo 60 Finfinnee jala jiran. Taftichi har'a Finfinnee keessatti deemaa jiru akkaan ajaa'iba ta'eeti jiran. Karaan hundaanuu fattashatti jirani. Maaliif rakkoo mataa keessa waan galeefi. Kanaaf ilmaan Oromoo bakka jirtanii harka dhoonnee sirbuu duun taane miidiyaa baanee arma qabanne jennee iyyuu duun taane waan qabanne irratti abbaa taanee isa hafeeffammoo akka itti qabsoonnee lafa teenya fudhatamtellee diyeeffannu. Qabeenya keenya saamames diyeeffannu. Dhiiga keenya immoo haqa malee wareegame gumaa keenya akka kaffalannu qabsaahuudha. Yeroon teenya geessee jirti. Takkaa cabnee baduu, takkaa bilisoomnee gammaduu. Tanarratti maaltu nu barbaachisa? Waboonis, qeerroonis, qarreenis, manguddootaa fi hayyoonni, abbaa gadaatii fi eenyu oduun jenne hawaasni lafaa ka'ee bakka kana bilisummaa kan akka gonfatu akka abbaati ta'u Oromoo lafaa ka'uudha qaba.
waboon amata meeqa cichoominaan garaa hidhatee dheebuudhaan afaan hidhatee armaan sii gahee jiraa yooti Oromoo taatee irraa fuutee waan kana wajjiin armaan tana koo kottaa nyaadhu armaan dhugii tana godhi diinni armaan jira armaan koo jettee bakka agarsiisin atin afeeriin boruus wanni bilisummaa waborraa hedduun jiru jecha. Mukni tokkichi hin aara malee hin buqqa'u. Waboon galata qabaa jaalli keenya hayyuun beekaan gaafa faranji gowwoomte gowwoomuu dide hojiitti jira. Hojiin itti jiru sana ammoo hawaasni harka dhahuu utuu hin taane hojii wajjin mirkaneessuudha qabaa. Kun dhaamsa akka ilma Oromoo nama tokkottan dhaamaa jira. Qeerroo wallootis ammoo diina si keessa deemu hundaahuu beekuudha qabda. TPLF kaleessa diinuma. Garuu TPLF fi amaarri walittiin dhufu wal adda garaagarummaan isaadha. TPLF siyaasaaf nama jibbite qabeenyaaf nama jibbite jarri immoo lafaa fi lafeef nama jibbaa. Argaa ilma namaatiif feene kan akkatti beenne lafa keenya guurrame sanbata irraa kaafnee as fuula galchine karaa hallaalaatiin lafa Oromoodha hunda ni beenna. Oromoon yeroo ammaa kana lafa isaa dhiyeeffatuudha qaba. Oromoon walloo lafa isaa ammaa irraa guurrame eega kombolcha jalaa fuula galchee sanii olillee mee akkuma seeratti gaafannaa ta lafa keenya irratti uffataa ture nurraa fudhatee amaare qotataa ture hunda Oromoon wallootti qabsaa'ee harka ofii galchatuudha qabaa. Kun dhaamsa ilma Oromoo nama tokko ta'ee kan dubbachaa jiru. Fayyaataa jiraadhaadhaa. Egaa waan dhufaa jiru walumaanuu arguuf jirra. Tunis gaa yeroo wajjin deema wanni nuti jenneetuma ofirra keenye hiika isaa sinuu ni beektan. Fayyaataa jiraadhaadhaa. Jalqabaan muuziqaan jalqabne egaa ammallee xumuraan qeerroo walloo jenna. Bultiin nagaa ta'u olmanyi nagaa ta'u gaafa fayyaataa jiraadhaadha. Egaa akkasii ilmaan Oromoodhaa waan nurraa eeggamu gochuu qaba xiqqaa guddaadhaan qabsoo galma ga'uuf deemtu tanarratti abbaa ta'uudha qabaa hawaasni bakka jiru hundarra. Carraan tun akkasin hin dabare jechuu barbaadna egaa fayyaataa jiraadhaadha. Diinni kaleessa nuuf ijaaramaa ture nuuf dhaabbataa ture yee Oromoo kaartaa mittibaalu taafersa jechaa ture. Afarrasamu jira ofiif jechuu. Kanaafuu qeerroo fi qarreen Oromoodhaa qabsoo keenyatti fufnee galma ga'uu qabna. Qabeenya keenyaa fi lafa keenyaa fi lafee teenya qabanne tanarratti abbaa ta'uudha qabna. Taafteef ammoo qabsoonnee of harkatti galchuudhaaf san hoogganaa itti jirutuun beekaa nuti jala hiriiruudhaaf dirqama keenya fayyaataa jiraadhaa bultiin gaarii jenna. Salaamullaahi alaikum.